Attam jirtu daawwattoota keenya chaanaalii keenya Ayu Wiz Ammi kan daawwachaa jirtan. Ani Ayuudha. Chaanaalii kanarratti nyaatota aadaa fi ammayyaa kanan isinitti agarsiisu ta'a. Har'a immoo nyaata aadaa kan jaallatamaa ta'ee fi kan mi'aawaa ta'e bifa isaallee ilaallee kan quufuu hin dandeenye nyaata aadaa Oromoo Cumboo qabadhee gara keessan dhufeera. Nyaanni aadaa kun kan inni nyaatamu cidha irratti, misirroo itti eebbisuuf, eebba irratti fi akkasumas sagantaalee garaagaraa irratti kan nyaatamudha jechuudha. Mi'a immoo gara hojii isaatti taasifna. Cumboo kan hojjechuuf kan nu barbaachisu xaafii diimaa, raacetii, ashaboodha jechuudha. Jalqaba irratti qodaa duwwaa qopheeffanna. Isaa booddee daakuu keenya funee gara qodaa duwwaa keenya keessatti naqanna jechuudha. Ergatti naqannee booddee raacetii keenya immoo gara daakuu keenyaatti naqanna jechuudha. Erga raacetii keenyatti naqannee booddee ashaboo keenyatti godhanna jechuudha. Amma daakuu keessan irratti hundooftanii ashaboo keessan itti godhattu. Bishaan keenya bishaan yookaan ho'aas kan hin taane, qabbanaas kan hin taane, giddu galeessa yookaan immoo labii kan ta'eetiin daakuu keenya bukeeffanna jechuudha. Akkuma argaa jirtan daakuu keenya sirriitti walitti makannee sirriitti bukeeffachuu qabna jechuudha. Sirriitti sukkuumannaa baay'ee otoo hin qallisiin baay'ee otoo hin furdisiin sirriitti sukkuumamuu qaba. Garuu kun akkuma argaa jirtan bishaan keenyatti nannaqachaa sirriitti walitti bukeeffannaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan erga kanadhaan bukeeffannee fixnee booddee sa'aatii afran tokkoof akka inni kofnu jiruuf itti qadaannee iddoo ho'aa ta'e irra tokkeenyee baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Bukoon koo kunoo sa'aatii afur booddee kana fakkaatee haala kanaatiin koffinaa jedheera. Baay'ees koffichuun barbaachisu sa'aatii afran tokko keenye akkasuma xiqqoo kof yeroo nuuf jongaa kun akkuma argaa jirtan hangoo bakka akkasitti kofnaa jedheera. Beekama yeroo xuxuxxan yoo harka keessaniitiin sirriitti walitti makannaa isaa booddee xiqqoo hangoo xiqqoo furdaa waan ta'eef bishaan xapxabitti go'annee akka qallisu wayii goona jechuudha. Yoo sin jalaatii furdate immoo akka koo qallifachuu dandeessu. Xiqqoo yeroo ol gadhiisu gaarii ta'a jechuudha yeroo bishaatu. Bishaan keenya isatti naqne sirriitti walitti fakkeeffannaa jechuudha bukee keenya faana. Akkuma argaa jirtan hankoo bareedanaa ta'eera. Sirriitti waliin fakkeeffadheera. Erga haala kanaan sirriitti walitti fakkeeffannee booddee meeshaa daabboo keenyatti qabsiifanna. Daqiiqaa 15 tokkoof jechuudha. Qodaa isa daabboon keessatti shamu keessatti baalee keenya akka jallisaa nu jalaatiin qabanneef jalatti erga afannee booddee bukoo keenya muusa bukeeffannee rufuun haala kanaatiin itti naqannaa jechuudha. Erga haala kanaan sirreessinee itti naqannee booddee baalichaan fayyadu akka inni nu jalaatiin qabanneefidha. Akka dafeerraa nu gadhiisuuf jechuudha. Isaa booddee akka nu eelee keenya erga laalanii daqiiqaa 15 tokko booddee isatti naqannee fuunii achi keessa gashanna jechuudha.
Cumboon eelee mataa isaa danda'e qaba. Garuu immoo nuti mana keenya keessatti waan eelee sana hin qabneef eelee daabboo kanaatiin toshanna yookaan immoo kan piizaatiinis ta'uu danda'a. Garuu jalli isaa xiqqoo sinjalaatii goggatu waan barbaaduuf ani isatti isa kanatti go'ee jechuudha. Cumboon keenya bishaachuuf sa'aatii tokko itti fudhata. Yoo humni naannoo keessan jiru ta'e immoo tokko hanga tokko lakkaattis deemuu danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan wantoonni cumboo keenya irratti naqannu ni qopheeffanna. Wantoonni nu barbaachisanis baaduu keenya mi'eeffachuuf kan nu barbaachisu qosqocaa fi kororimaadha. Yoo qosqocaa hin barbaadan ta'e immoo bakka isaa miixmixaa buusuu dandeessu. Qosqocaa barbaadan gatti gootanii booda sirriitti waliin makattu jechuudha. Aansun kororimaa keenyatti qo'anna. Isa akkasuma sirriimatti walitti makanna hunduma isaa iddoo tokkotti jechuudha. Haala kanaatiin baaduu keenya mi'eeffanneerra jechuudha. Cumboo keenya irra keessa kaawwanneeti amma sa'aatii tokko ta'eera. Sababni cumboo keenya keessa baafannaa jechuudha. Kun akkuma agartan cumboon keenya lakkanaadhaan bishaatee keessaa nuuf baheera. Baaduu keenyatti naqannaa jechuudha. Sila mi'eeffannee kaawwanne itti naqannaa jechuudha. Akka dhadhaan nu qabatu sirriitti erga akkasittiin babal'isnee baaduu keenya irra dibannee booddee dhadhaa keenya irratti baqsannaa jechuudha. Maasaroo keenyaatiin dhadhaatti baqsannaa jechuudha irratti. Akkasitti erga itti cuursina. Akkuma argaa jirtan nyaata bareedaa haala akkasiitiin hojjenneerra mana keessanitti hojjedhaa yaalaa. Channel keenya kana immoo like, share, subscribe gochuun dagatina. Akkuma argitan cumboon keenya har'aa kana fakkaata haala bareedaa ta'e kanaatiin kun akkanatti hojjetanneerra. Amma gara dhamdhammiisaatti deemna jechuudha. Akkuma ija keessanitti argaa jirtan baay'ee minyaa. Yeroo laalaniyyuu wanta nyaadhu nama godhudha. Mana keessanitti hojjedhaa yaala. Torbee viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaadhaan nu tura.